jirtu hordoftoota keenya har'aan ammoo waa'ee sequence fi series kan laallu ta'ee jiru unit 1 maali sequence akkasuma series jechuun maal qajeelun tokkoon kan laallu ta'an hordofaan afeerratiin jechuudha. Unit outcomes. By the end of this unit, you will be able to grasp the concepts of sequence fi series dha. Yaadota sequence fi series dha kan hubattan ta'a. Compute terms of sequences from a given rule. Compute ni godhan maal sequence wan gartee isinii kenname seerota isaan isinii kenname san irratti hundootanii kan compute godhan ta'a jechuu kan shalagdan kan hojjetan ta'a. Develop formula that represents sequences from the given terms. Akkasumatti illee warroota termoota si kenname irraa develop godhuu danda'u qabna jechuu formula. Identify the types of sequences and the series. Akkasumatti garaagarummaa fi akkasuma gosoota isaanii jechuudha. Sequence fi series kan addaan baasan ta'a jechuudha. Compute partial and infinite sum of some sequences. Akkasumatti illee partial fi infinite warra ta'e jechuudha. Partial infinite kate warroota hanga tokkoo fi warra ammoo dhuma hin qabne jechuudha. Walitti da'ullee kan sequenceewwan akkasii walitti da'ullee kan baratan ta'a jechuudha. Apply the knowledge of sequences and series in real life problem keessatti kan apply gootan ta'a jechuudha. Jiruuf jireenya keenya keessatti sequenceewwan kanaa fi akkasuma series kana maalirra fayyadamaa jira kan jiru. Content sequence 1.1 irratti sequence ilaalla. Arithmetic and geometric sequence, sigma notation and partial sums, infinite series, application of sequence and series kan jiru kan laallu ta'e jechuudha. Akka introductionitti maths have enormous advantage in our daily life. Jiru jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti maatiitiin akkuma bu'aa adda addaa advanteejii garaagaraa qaba jechuudha gurguddoo kan taate. There is in fact isaan kunneenis warroota dhugaadhaan ta'e jechuudha. Area of life that is not affected by mathematics kayyuu ta'e jechuudha. Hin jiru. Eeriyummaan takka bakkummaan takka illee bakki maatimaatiksiidhaan jechuudha. Maatiiksiin hin hammatamne yookaan maatiiksiin apply irratti hin taane hin jiru. No area of life that is not affected by mathematics kan affected hin ta'in hin jiru jechuudha. For instance, fakkeenyaaf civil engineering warroota civil engineering dha maal fayyadaman mathematics fayyadan jechuudha. To determine maal godhuudhaaf how to best design new structures and akkamitti structure godhuu danda'an jechuudha. Design isaan haariyaa akkamitti akka structure godhuu danda'an kan ittiin murteeffatan maatiisii yoo beekan qofaadha jechuudha. Economic studies akkasuma maal fayyadaman jechuudha maatiisii fayyadamanii jechuudha. Economic studies maal fayyadamanii maatiisii fayyadaman kanas maatiisii maal godhuuf itti fayyadaman jaa to describe and predict how the economy will react to certain changes. Akkamitti describe godhanii ibsanii akkasumatti illee fuuldura illee maal godhan jechuudha predict godhan jechuudha gas godhanii kaayin jechuudha. Akkamitti economiin kun react godhuu danda'a akkamitti jijjiiramni dhufuu danda'a yoo kan predict forecast godhan jechuudha. Fuulduraaf illee maal fayyadamanii maatis fayyadamanii investoroonni illee akkasuma fayyadamaa jechuudha. Maal fayyadaman investoroonni maatisii maaliif fayyadaman to price certain types of shares or calculate how risky particular investment are akka ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma warroonni investoroota warroota waan takka invest godhanii baasan jechuu gatii isaan guyyaa guyyaadhaan waa bituu irratti fi gurguruu irratti hangam takka akkam sheerii hangam takka akkamiyyoo dabarsine yoo qabu sheerii akkamiiti yoo waan kana binne nu baasa qayyuu kan rakkoowwan akkamii nu mudachuu danda'a yoo kana kanaan binne kana yoo kanaan binne yoo kana goone qajaan murtii addaan baafatan yoo maal beekan qofa yoo maatisii beekan qofa jechuudha. Maatisii warra waan kanaaf itti fayyadaman rakkoowwan garaagaraa furuudhaaf wanta bitan sanii fi akkasuma wanta
bituudhaaf karoora baafatan san wanta investor godhuu barbaadan san akkamitti yoo invest goone hangamta akka invest goone nu baasa qayyuu kan kalkuleet ittiin godhan yoo maatii si fayyadamanidha jechuudha. Akkasumatti software developer warroota software developeridha maal fayyadaman jechuudha maatii si fayyadaman jechuudha. Warra fakkeenyaaf application tolchuu akkasuma siistemoota garaagaraa jechuudha. Operation system kanneen akka fakkeenyaaf amma Android daas haa ta'u akkasumatti Mac haa ta'u warroota kanaas develop godhan maal fayyadaman jechuudha maatii si fayyadaman jechuudha. Isaan kunis maal irratti jechuudha algoritmiidhaaf isaan gargaara. Kanneen akka sacaasa akka Google searchidha. Inni data security for that makes program useful akka godhuuf kan gargaaraman jechuudha. Maths is mathematics in molecular is everywhere in our use of distances. Time is money. Kan jechuudha maths distance time fi money irratti jechuudha fayyadamna jechuudha. Mathematics is even present in art akkasuma maatiin maal fayyadama maal keessatti illee ni argama aartii keessatti jechuudha warroota waa kalaqan design makeroota keessatti muuziqaa sequence is an arrangement of numbers. Sequence wanta arrange ta'e tokko lakkoofsota arrange ta'e tokko in what definite order according to some rule seerota tokko hordofanii maal ta'an jechuudha kan definite orderidhaan jechuudha. Maal jechuun sequence jechuun sirriitti adda baasaa jabeessaadha qabadhaadha. Sequence is arrangement of number lakkoofsa maal ta'e jechuudha arrange ta'e. Isaan sunis maaliin arrange ta'an bifa definite ta'an jechuudha bifa ifa galeessa ta'e tokkoon orderiidhaan according akkamitti akka seera tokko hordofan jechuudha. Seera ida'uu isaa ta'u baay'isuutiin heeruutiinis haa ta'u hir'isuutiinis haa ta'u seera san hordofanii kan maal ta'an jechuudha kan arrange ta'anii kan order ta'anii jechuudha. Saniin maal jennaan sequence jennaan. Okay, sequence in the series plays an important role is in various aspects of our life. Sequence fi series jechuudha bu'aawwan gurguddoo jajjabduu fayyadamna jechuudha jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti. They play us to predict akka nuti wanta akka predict godhuu dandeenyu waan fuuldura jechuudha forecast akka goonuuf nu gargaaran evaluate goona akkasumatti evaluate godhuudhaaf monitor godhuudhaaf that outcomes of a situation kanarraa akkamitti akka baanu jechuun wantoota amma keessa jiru eventii jiru sanarraa akkamitti akka baatu yookaan akkamitti eventiin sana akka dhumu kan ittiin murteessinu jechuudha. A lot of in decision making akkasumatti murtiiwwan garaagaraa murteessuudhaaf illee baay'ee nu gargaaran jechuudha sequence fi series. Sequence 1.1 irra maal jetti fakkeenyaaf amma asitti activity 1.1 irratti 20 people lives on the first floor of the building. Namoonni 20 jechuudha floorii jalqabarra jiraata jechuudha. Ammoo search for people is on the second floor irra jiraatu je 48 people on the third floor irra jiraata je and so on. How many people live on the fifth and sixth floors of building jechuudha. Amma maal jee first jalqabaa jechuudha gamoo jalqabaarra maaltu jiraata jechuudha nama 20 jiraata itti aanurra immoo nama meeqa jira jechuudha second irratti 34 third irratti 48 jira jechuudha. Akkasuma bifa saniin itti foofanii je akkuma bifa saniin eegatti foofan ta'e ammoo shanaffaa fi ja'affaarra nama meeqatu jiraata jechuudha. Isin gaafate jechuudha. Kunis immoo maal jechuudha sequence hordofaa fakkeenyaaf asirra 20tu jira as 34tu jira jechuudha. Sequence akkam hordofaa kan jiru kan laallusaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 20 fi 34 gidduu garaagarummaa meeqa jira? 34 fi 48 gidduu garaagarummaa meeqatu jira kan jiru kan laallusaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma 30 fi 34 fi 20 gidduu meeqa jira garaagarummaa 14tu jira. Akkasuma 34 fi 48 gidduu garaagarummaa meeqatu jira jechuudha 14tu jira jechuudha. Kanaafuu asii fi as gidduu 14 jira 34 fi 20 gidduus 14 jira. Bifuma saniin
fourth floor irrattis meeqa jiraate jechuudha 48 ida'uu meeqa gootan jechuudha 14 jechuudha. Kana gootanii 34 hir'isuu 20 gootanii kana orderiidhaan gaafa keessan 34 20 afur irraa 0 gaafa hir'iftan afurii isanii hafa sadii irraa gaafa lama hir'istan takkaa isanii hafa jechuudha. Kana 14 isaa dhufe keessan yoo ta'e 14 bifa kanaan dhufe jechuudha. Akkasuma bifa saniin amma hojjenna kanaan 48 hir'isuu 34 yoo gootanis bifuma saniin 14 isinii ta'a. 8 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 4 hir'isuu 3 meeqa ta'a? Takka 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu third floor irra kanaa jira jechuudha. 48 jira. Fourth floor irraas bifuma saniin meeqa jira jechuudha. 48 ida'uu 14 gootan jechuudha. Gaafas meeqa isanii dhufa? 8 fi 4 12 barreeffamneetini takka qabna. Takkaa fi 4 meeqa taate 5 fi takka meeqa taate 6 jechuudha. Nama 62 jira jechuudha. Fourth floor irra akkasuma fifth floor irra meeqa jira jechuudha. Walumaa 62 irratti meeqa jiraatan jechuudha. 14 irratti jiraatanii 2 6 taate takkaa fi 6 meeqa taate jechuudha. 7 jechuudha. Nama 76 jechuudha. Eenyu fifth floor irra jechuudha. Fifth floor irra nama 76 jiraata. Nama 76 irraa 14 hoggaa keessa meeqa jechuudha. Sixth floor irra meeqa jiraata. 14 gaafa sirra keenya 0 dha. Takka qabna jechuudha. 14 gaafa sirra keenya eegarra 76 irraa 14 gaafa keenya 10 0 irra yoonni takka qabna. Takkaa fi 7 8 takkitti kana wajjin meeqa jechuudha. 9 jechuudha. Nama 90 jiraata jechuudha. Eesirra 6 floor irra 5 floor irra meeqa jira 76 namatti dabalee 4 floor irra illee jiraatu meeqanne 62 jechuudha. Bifa saniin akkasitti kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay. Bifa saniin keenya kana 6 dha meeqanne 6 floor irra jiraatu nama 90 kana ammoo meeqanne ture jechuudha. 76 isn't it? 76 ture jechuudha. Sorbatamii jaha ture jechuudha. Hafiifsiidha. Okay, that is it. Gaafa isa lammaffaa dhaqxan find the next two terms of the following sequence. Sequence kun kanname kanarratti hundoofne jechuudha. Secondii isaanii jechuudha. Next two terms. Isaan kana tarmiiwwan amma fakkeenyaaf kan asitti nu kanname taanee tarmii lama barbaadaa jee. Fakkeenyaaf amma asitti 50 47 44 41 meeqa hir'isaa dhufe 3 hir'isaa dhufe jechuudha. Kanarraa 41 irraa gaafa 3 hir'istan meeqa ta'a jechuudha. 30 meeqa ta'a 38 ta'a jechuudha. Gaafa 3 hir'ifnu 38 ta'a. 38 irraa gaafa 3 hir'ifnu meeqa ta'a? 35 ta'a jechuudha. Isn't it? 41 minus 3 gaafa gootan asitti hoda takka sirraa fudhanneeti as dura keenya asitti 3 nu hafe jechuudha. Hoda takka irraa 3 gaafa fuutan meeqa jechuudha. 8 asitti 3 hafe meeqa buuti 38 jechuudha. Jalqabaa sanii lammaffaadha ammoo 38 irraa 3 fuutan jechuun malleedha. 30 meeqa taate jechuudha. 35 taate jechuudha. Okay. Ammoo tatana isinii maadha biitana lama jettee 12 jettee 12 jettee 22 jettee
22 32 jechuudha. Asitti takkaa fi lama barbaada jechuun abbaa lama akkuma barbaanne amma irratti bifuma kanaan barbaadne jechuudha. Fakkeenyaaf amma garaagarummaa isaanii barbaadan ta'e arithmetic sequence dha jenna. Arithmetic sequence dha amma kanuma laalaa dhufne kun hanga amma laalaa dhufne kun arithmetic sequence dha. Arithmetic sequence nama maal akka ta'e bal'inaan kan laallu ta'a jechuudha. Isuma laaluu yaana jechuudha. Saniifuu asii fi asittuu garaagarummaan jiru meeqa jechuudha. Kudhanii jechuudha. Asii fi asittus kudhanii, asii fi asittus kudhanii, asii fi asittus kudhantu jira jechuudha. Bifuma saniin akkasii qorra keessanii isa tarmiin tokkoffaadhaa kana lammaffaadhaa kana jettanii deebisan jechuudha komantii jalatti. Definition 1.1 is a sequence is a function. Sequence kun function idha. Sequence maal jechuudha function. Whose domain isaadhaa kamal ta'e jechuudha set of consecutive natural number qate. Eenyuun isaa domain isaa or yookaan immoo subset of consecutive natural numbers starting with 1 jechuudha. Subsetii consecutive natural number idha. Meeqarraa eegalu jechuudha katakkarraa eegalu. Kanaafuu the sequence is a function j whose domain is the set of integer number yoo jemma fakkeenyaaf maal ta'a jechuudha. It will be maal ta'a jechuudha false ta'a jechuudha. Integer number yoo san ta'in consecutive natural number yookaan immoo subset of consecutive natural number starting with 1 dha jechuudha. Kana jettanii deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Kanaan confuse akkasiin hin goone jechuudha. A sequence is yeroo hedduu gaafii qormaata biyyoolessa irratti gaafii concept qabdu jechuudha. Conceptual question waan dhuftu jecha bifa kanaan qopheessuu danda'u qabdan jechuudha. A sequence is usually denoted by a sabeenniidhaan maal bakka buute jechuudha. A sabeenniin bakka buute yookaan a n n waan. Isa functional value isaan functional value waan san a1 yookaan a sub 1 a sub 2 kodu a sub kodu dot a sub n are called the term of sequence. Yamna term of sequence inni mal jenne yamna je term of sequence inni yamna and a sub n is called mal jenna je general term enna a sub n kana general term enna ni n kana mo n is term is of the sequence jechu the n is term of sequence mal jenne yamde general term termi waligala jamte yamte jura. There are two types of sequence depending on its last term irratti hundoite sequence lama jira jechuudha. Isaan is finite sequence fi infinite sequence. Sequence dhuma qabduu fi dhuma hin qabne jechuudha. Dhuma qabduun it is a sequence that has a last term qabdu maal jenna jechuudha. Finite sequence dha. Domain is of a finite sequence is 1 2 3 ... up to n jechuudha. Infinite sequence it is unlike finite sequence jechuudha. Finite sequence dha adda taate jechuudha. This is a sequence that doesn't have a last term. Last term tan qabne jechuudha. Kanaafuu domain of infinite sequence is the set of natural number jechuudha. Pay attention on it. Amma asirratti yoo the finite sequence is the domain of the finite sequence is natural number yookaan the set of natural number using in jemal jechuudha. False jettanii maaliif infinite sequence jedhatutu the set of natural number qaba malee finite sequence maal ibsamte jechuudha. Takka lama sadii ... up to n yaamtee ibsamti jechuudha. Inni kun maal jechuudha the last term dha jechuudha. Inni kanaan akka isin dura lafa kun the last term qabu jechuudha. Natural number nama the last term of natural number lakkoofsi dhuma kan natural number meeqa isin inje barreessitu dandeessan yookaan jira hin jiru jechuudha. Infinite saniif dhuma hin qabu jaame jechuudha. Hanga ammatti fagala jeeyyaata. Example 1 list the first 5 terms of each of the sequence whose general term are given below where n is positive integer gaafatan jechuudha. N keenya positive integer gaafate general term are given below kana maal godhaa jee takka hanga 5 tarreessaadha jee. General term noo kan nama irratti hundooytanii takka hanga 5 tarreessaadha jee kun salphaadha jechuudha.
ittuma galchuu qofa jechuudha. Amma fakkeenyaaf A irratti A sub n equal to 2n minus 1 qayyoo irratti 1 gaafa galchitan maal jechuudha 2 times 1 2 dha mire 2 minus 1 meeqa ta'a jechuudha 1 gaafa 2 galchitan 2 times 2 4 4 minus 1 3 gaafa 3 galchitan 2 times 3 6 6 minus 1 meeqa ta'a jechuudha 5 bifa saniin akka hanga 5 tarreessitan jechuudha. Khanas bifuma saniin jechuudha. Kun kitaabni keessan irratti isinii tarraa'ee jira jechuudha. 1 gaafatti galchuu 1 dhufee fi 2 gaafatti galchuu 2 times 2 4 4 minus 1 is 3 dha. 2 3 gaafatti galchuu 2 times 3 6 dha. 6 minus 1 is 5 dha. Akkasuma 4 gaafatti galchuu 4 times 2 meeqa ta'a jechuudha. 8 8 minus 1 is 7 dha. Akkasumatti 5 gaafa 5 itti galchuu 5 times 2 10 10 minus 1 is 9 ta'a jechuudha. Therefore saniifuu maal jechuudha the first 5 terms are 1 3 5 7 and 9 dha jechuudha. Bifuma kanaan qabiirra jirus gaafatti galchitan kanuma ta'a jechuudha. Inni kanarratti inni maal jee asirratti inni maal isinii kanna jechuudha. Positive integer jee mare saniifuu takka irraa eegala jechuudha. Positive integer yeroo mara maal irraa eegala takka irraa eegala. Takka irraa eegala positive integer jennaan takka irraa eegala jechuudha. Yeroo mara takka irraa eegala jabeessa qabadhaa kana akkuma san itti galchitanii baastan jechuudha. Kan nyaama takka gaafa si galchitan takka hir'isuu takka meeqa taate jechuudha. 0 dha mire 0 any number the power of 0 meeqa taate jechuudha. Takka hin ta'u saniif takka ta'e jechuudha asitti. Minus 1 the power of minus 1 over 3 the whole 0 dha mire saniifuu maal taate jechuudha 1 taate jechuudha. Akkasumatti gaafa A sub 2 irra gaafa ta'an 2 gaafa bakka inni sana galchitan inni 2 minus 1 1 mire saniifuu minus 1 over 3 the whole 1 maal taate jechuudha minus 1 over 3 dha. Akkasumas 3 gaafa itti galchitanis maal taate jechuudha 3 minus 1 meeqa ta'a 2 dha mi 2 jechuun meeqa jechuudha minus 1 over 3 the whole square jechuun meeqa taate jechuudha 1 over 9 taate jechuudha. Because 1 square meeqa taate 1 positive hin taatu negative square maal taate jechuudha. Negative square gaafa gootan maal taata positive taate jechuudha. Akkasumas 3 gaafa square gootan meeqa taate jechuudha 9 taate jechuudha. Kanaaf 1 over 9 taate jechuudha. Akkasuma bifa saniin 4 gaafa itti galchitan 4 minus 1 is 3 dha. The whole 3 meeqa taate jechuudha. Positive minus in gaafa the power of OD dhaan gaafa taate jechuudha. Maal taate negative man ta'ure negative ni kan inni dhufa jechuudha. 1 the power of 3 meeqa taate 1 taate 3 the power of 3 meeqa taate jechuudha 24 27 taate jechuudha. Gaafa 5 itti dhufuma sanii 5 minus 1 in 4 dha. Gaafa even ta'eega minus in maal taate jechuudha whole gaafa minus 1 the power of the even number gaafa ta'e maal goote jechuudha positive hin ta'u saniifuu positive dhufa jechuudha. Positive in just normal inni beektan saniif hin barreeffamani 1 the power of 4 meeqa taate 1 3 the power of 4 meeqa taate 84 taate jechuudha. Therefore the first 5 terms are kana fakkaate jechuudha. 1 minus 1 over 3 goddu 1 over 9 goddu minus 1 over 27 and 1 over 8 4 jechuudha. Bifuma saniin siidhaas hojjetamee jira. Bifuma kanaan itti galchitanii hojjetan jechuudha. Ammoo kanatti giraafii kaasaa jira. Akkuma beektan gaa it is linear equation akka linear equation jechuudha. Gaafiin giraafii kana kaasuudhaaf wanti isin dhibbu hin jiru jechuudha. Gaafa asitti n takka galchitan meeqa taate jechuudha. 3 ta'u takka gaafatti galchitan 3 ta'a. 2 gaafatti galchitan 2 baay'isu 2 4 ida'uu takka meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. 3 gaafatti galchitan 6 6 ida'uu takka 7 ta'a. 4 gaafatti galchitan 8 8 ida'uu takka meeqa ta'a 9 ta'a jechuudha. Bifuma sanii 5 gaafatti galchitan 10 10 ida'uu takka 10 takka ta'a jechuudha. Gaafa kan baratuun doyitanii maal gootan jechuudha. Giraafii kaasuun isin hin dhibu jechuudha. Bifuma kanaan giraafii kaastan jechuudha. Waggaa takka 3 isin dhufeemi 2 gaafatti galchitan asitti 4 ida'uu takka 5 dhufne bifa kana as gurraachumsitanii gaafa 3 as gurraachumsitanii gaafa 4 asitti gurraachumsitanii dootii asii fi as walitti dhufa waan ta'eef bifa kanaan dootii yookaan tuqaalee teessee qulqunnamsiiftanii
khaastanii jirtan jechuudha graafii gaafa san. From the above graph, we can observe that the graph of the sequence follows the pattern of a linear equation akka ta'e hubannee jira jaa. Kana ta'uu there is no doubt jechuudha shakkiin takkan jirtu jechuudha. Okay, exercise 1.1 lists the first 5 terms of each of the sequence whose general terms are given below, where n is a positive integer. Amma asirratti general term isinii kennamee jira. Gaafa immoo sequensummaan isinii kennamtee general term irraa baasaa isiniin jaanis jira jechuudha. Just lakkoofsuma isinii kennanii sanirraa general formula general term baasaa gaafa isiniin joo qabaa jechuudha. San hubachuudhaaf maalitu general term isinii kenname kanatti galchitanii eega baartan jechuudha. Wantoota uumame san sequence akkam hordofaa jiran jechuudha. Wal duraa duubni isaan akkamii maalii hordofaa jiran gayyoo laaltanii general term itti kennuun isiniin dhibu jechuudha. Amma general term nu kenname jira. Isuma kanarraa listi godhaa jee takkaan gashanii fakkeenyaaf amma takka gaafa galchitan maal jechuudha. Tuudhaa miree 2 gaafa galchitanoo 4 3 gaafa galchitanoo 4 gaafa galchitanoo 8 5 gaafa galchitanoo 10 bifuma kanaan tarreessitan jechuudha. Akkasuma biirraas bifuma saniin akkuma jalqaba haasaa hojjechaa dhufne jechuudha. Asirraa 1/2 the whole n minus 1 miree bareedumaan nu barsiisaadhaa warri itti jirtanis 1/2 the power of n minus 1. Ani jechuun gaa n positive integer inni jira mire n waan itti galchitan bakka n tana waan gootanii bakka n kana waan gaafa galchitan 1 minus 1 maal 0 0 the power of any number as the power of 0 meeqa taati 1 jechuudha. Akkasuma bifa saniin 2 gaafa galchitan 2 minus 1 meeqa taati 1 niifuu 1/2 taati. Akkasuma bifuma saniin 3 gaafa galchitan 3 minus 1 meeqa taati jechuudha. 2 nan ta'u ana jechuun square taamire 1/4 bifuma saniin 3 gaafa galchitan 1 2 3 gaafa galchitan meeqa taati inni square taati 1 the power of 4 taati inni mire 4 gaafa galchitan 3 dha naniifu 1/8 bifuma saniin takka laam 3 4 5 gaafa galchitan 1 the power of meeqa taati jechuudha. 160 taati jechuudha. 1 the power of 60 bifuma saniin akkasitti tarreessuu dandeessan jechuudha. It is easy peasy baay'ee salphaadha. Kanarratti confusion hin jiru jeetiin abdaddaa fakkeenyaaf amma hojjechuu ni dandeessanii just itti magalachuu qofaa amma CEO ni hojjenneen fakkeenyaaf amma asitti n over n plus 1 dha. Amma kanarraa foormiin isinii galu maal jechuudha. Inni kanarratti yoo gaafa takka keenyu gama jala kanatti n irratti akka dabalu jechuudha. Kanaafuu n takka eegatee takka gaafa takka irratti dabalatan lamaan ta'u bifuma saniin gaafa inni 2 ta'e gubbaa qajala irratti n irratti takka dabalu inni 3 ta'a. Gaafa kanaa 3 ta'e qajala 4 ta'a kanaa 5 4 gaafa ta'e qajala 5 ta'a bifuma saniin tarreessan jechuun gashanii jeemi bifuma saniin tarreessuu dandeessan jechuudha. Baay'ee takka salphaadha jeetiin abdaddaa kun ifa gala jeeyyaadha. Draw the graph of the following sequence jedhamuun bifuma saniin asirraa ulfaatu ni jira jee waan abdanneef fakkeenyaaf amma irra jiru kun hojjetamee jira. Kamii hojjetamee kana hojii waluma fakkaata amma kana asii kana no asitti sirii ta'e bakkuma tana sirii ta'e itti galchitanii ta'uma jechuudha. Bifuma kanaan gabateetti kaafattanii hojjechuun isin dhibu kanaas bifuma saniin jechuudha. Kunis amma fakkeenyaaf maal ta'a jechuudha gaafa itti galchitan waan gaafa itti galchitan meeqa ta'a waan waan ta'u asitti waan tana gurraachomsitanii gaafa tuutti galchitanoo 1/2 ta'u 1/2 as dhufa. Akkasuma bifa saniin gaafa 3 itti galchitanoo 1/3 toora kana dhufa. Akkasumatti 4 gaafa itti galchitanoo 4 gaafa itti galchitan 1/4 bifa kanaan as dhufa jechuudha. Akkanumatti tokko itti dhalaa deema jechuudha. X-axis kana dhalaa deema jechuudha.
as n is increase it close to the x-axis jechuudha. Akkuma gartee n guddachaa deemuun plotting keenya yookaan graafiin teenya karaa eenyutti dhalaa deemtee jechuudha. Karaa x-axis dhalaa deemtee jechuudha. x-axis itti dhalaa deemtee jechuudha. Akkuma maaliin keenya guddatu jechuudha. N keenya guddatuun ta'eenyu baannaa ta'a biidhaa tana baannaa jechuudha. Okay, sirra gaafa dhaqxan jechuudha. Kun oscillator jechuudha. Oscillator yookaan alternate jennaan. Sequence maal jechuudha? Olii bakkuma jiru sanirra jechuudha. Akka wavii jechuudha. Akkuma wavii ta'a jechuudha. Yookaan laallutee fakkeenyaaf amma giraafiitti qabne. Minus 1 the whole the power of n idhame waan gaafattee hojjetan maal ta'a? Minus 1 ta'a. Minus 1 jechuun asii miree toora kaname waa irratti kun x dha kun y dha akka beektanii. Kanaafuu waan gaafatee as tuqxanii asitti dot koona jechuudha. Akkuma san gaafa 2 itti galchine 2 gaafa itti galchine 1 ta'a jechuudha. Waan inni ammoo asii. 3 gaafa itti galchine minus 1 ta'a. 4 gaafa itti galchine 1 ta'a. Bifuma kana jechuudha. Kanaafuu kanumatti wal qabsiiftan jechuudha. Kanuma jechaa deema jechuudha. 5 gaafa itti galchine minus 1 ta'a. Asiin gad deebi'a jechuudha. Isiniin mul'ata akkanatti jechuudha. Kana fakkaatee jechuudha. Gaafa itti kaastan bifa kana fakkaatee jechuudha giraafiin isaatii. Itti fufnu gaafiin sadaffaadha malgetti. There are 130 students in grade tokko keessa barattoota 130tu jira. Grade lama keessa immoo barattoota 110tu jira. Grade 3 keessa meeqa jira jechuudha? Barattoota 290tu jira jechuudha. Akkasuma bifa saniin mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa jechuudha. Bifuma saniin itti fufaa jennu je. How many students are in grade 4, 5 and 6 respectively? Ol dura duubaan jechuudha. Grade 4 keessa, grade 5 keessa, 6 fi akkasumatti grade 7 keessa meeqa jira jiru. Dalaguu ni danda'ama jechuudha. Eenyurraayi ajala qabaa kanaa grade 1 grade 1 dhibba takkaa fi 30 grade 2 200 fi 10 grade 3 200 fi 90 grade 4 meeqa amma fakkeenyaaf garaagarummaa 100 fi 30 fi 200 fi 10 gidduu akkasuma 200 fi 10 fi 200 fi 90 gidduu garaagarummaa meeqa jira jechuudha? 80 jira jechuudha. Because gaafa 210 irra 80 keenya 200 fi meeqa arganna jechuudha? 90 arganna. Okay, asiddoo meeqa jira jechuudha? 80 jira jechuudha. Asirra 80 gaafa keessan meeqa ta'a jechuudha? 200 fi 10 ta'a jechuudha. Saniifuu kun waanii grade 1 dha, kun 2 dha, grade 3 dha mire, grade 4 5 6 7 gaafatamne saniifuu gaa asuma irratti 80 dabaluudha jechuudha. Keenyaaf 280 irra 290 irra 80 gaafa dabaltan 300 fi meeqa ta'a jechuudha? 300 fi 70 ta'a jechuudha. 300 fi 70 bifuma saniin asirratti 80 gaafa dabaltan 0 15 takka qabna. Kana wajjin 450 asuma irratti ammallee meeqa jechuudha? 80 daballa 0 13 takka qabna. Kana wajjin meeqa taate jechuudha? 5 80 daballa 0 takka qabna. Kana wajjin 610 jechuudha. Amma kun grade meeqa jechuudha? Grade 3 dha 4 kun grade 4 dha, grade 5 grade 6
grade 6 meeqa jechuudha grade 7 ta'a jechuudha. Bifa kanaan akkatti order godhuu dandeessan jechuudha. Just irruma dabaluu qofa jechuudha. Irruma dabaluu gaafa hin dhugaa ta jalqabaa tanarratti 80 dabaltan ta dhumaan harkattan beekadhaa ta itti aanu harkattan malee. Sequence jechuun maal jechuudha wal duraa duubaan seera tokko eegee hordofuun seera tokko eeganii kan deeman jenne defined and follow common rules yookaan fixed rule ka ta'e jechuudha. Kan hordofanii maree akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha waa'ee sequenceedha bifuma saniin jechuudha. Haa isa dura argachuudhaaf maal jechuudha haa common termii san maal godhuudha common termii haa isa booda argachuudhaaf haa duraa san irratti common termii san dabaluudha jechuudha. Kun mala maaliiti jechuudha haa sequencii haa maali ta'e jechuudha isaan san keessaa maal taate haa arithmetic sequencii jennaan jechuudha. Okay. Kana yoo jenneen egaa mata dureen itti aanu Fibonacci inda mulaatuu sequence fayyadu jechuudha. Mulaatuun dhalataa Itoophiyaati akkasumatti Itoophiyaa keessatti baratee jaa seenaa isaatiillee xiqqishoo hanqasee fakkaata fatamni hallalluu ta'a. Garuu immoo san duratti activity 1.2 tan hallallu. Two squares with side lengths of 1 are arranged side by side dan arranged taanii isaan san maaliyyee 2 square dha jee squareota lama ka saayidii leengisii isaanii takka takka ta'e gama gamanatti maal ta'e jechuudha arranged taanii jechuudha. The rectangle made has vertical lengths of 1 and the horizontal lengths ammoo 2 dha. Gaafa rectangle uuman ammoo isaan lengthsiin vertical isaanii takka horizontaliin isaanii immoo lamaati. Place a square with the side lengths of 2 next to it. Gaafa immoo isiisan bakka side isiisan keenyu jechuudha. Maal arganna jaa rectangle made has vertical lengths meeqa ta'e jechuudha ka 3 taate. Akkasuma horizontal lengths isaa immoo ka 2 ta'etu uumame jedha. Gaafa akkam jechuu isaati fakkeenyaaf amma kanaa jirame kana fuunee gaafa horizontal side gaafa keenya maaltu uumame jaa wanni sadii qabuutu uumame jechuudha. Ka wanni sadii qabuutu uumame jechuudha. Side sadii yookaan leengisii sadii qabuutu uumame jechuudha. Leengisiin isaa akka sadii ta'e ka maaliiti leengisiin isaa horizontaliin isaa 2 garuu vertikaliin ammoo meeqa ta'e jechuudha kan vertikaliin isaa 3 ta'e jechuudha uumame jechuudha. Okay, after this execute jechuudha arrange a sequence with the side lengths of 3 the square with the lengths of 5 ka ta'e wajjin arrange goota and the square with the lengths of 80 to make a large rectangle godhuudhaaf jechuudha. No bifa kanaan ta 8 ta 5 fi akkasuma 2 gaafa arrange wajjin goote maal godhuudhaaf jee rectangle guddaa ta'e tokko meeq godhuudhaaf jechuudha tolchuudhaaf. Amma asirratti based on the figure 1.2 jechuusaati 1.1 jee below answer the following question jedha. Question kana deebisaa jee what is the sum of the area of all inner square kana gaafa walitti dabaltan areaawwan isaanii sun meeqa ta'a jedha. Amma gaa areaan tanaa jira gartanii amma kun isin inni mul'ata yaada no asitti takkaa jira asitti takkaa jira maal jalqaba irratti no jalqaba irratti two squares with a side length of 1 are arranged
side by side mokka mokkatti jechuun akkuma kanatti asii fi asitti arrange taate jira. Kanaafuu asitti eeriyaa lamaa jira jechuudha. Okay. Na hubattan jee yaata. Kanaafuu asitti amma lakkoofsa qabnu meeqa jechuudha. Saayidiin nuti qabnu isaan sunis iskeerii inni mire iskeerii akkuma beektan eeriyaa isaanii gidi barbaadan gamni isaanii guutuu wal qixa mire yoo leengisiin tokko takka ta'e takka baay'isuu takkaati yoo lama ta'e yoo lama baay'isuu lamaati afur ta'e yoo ta'e afur baay'isuu afurii jechuudha. Iskeerii gisee danga gamni hundinuu wal qixa jechuuti mire. Okay. Atti fufnu. Atti fufnu. Kanaafuu waanii meeqa jira jechuudha. Waanii bakka lama hirtee jechuudha. Bakka tana takka as takka jira jechuudha. Okay. 2 jira, 3 jira, 4 hin jirtu, 5 jira, 8 jira jechuudha. Kanaafuu saayidii hangana qabna jechuudha. 1 1 2 3 5 8 kana qabna. Saniifuu maal goona jechuudha. Iskeeriidha isaan hundinuu waan ta'eef iskeerii gaafa goona waan iskeerii meeqa taati waanuma taatu akkasumatti waan iskeerii ammallee waanuma taati akkasuma bifa saniin 2 iskeerii no 4 3 iskeerii no 9 5 iskeerii no 25 8 iskeerii no 64 jechuudha. Bifuma kanaan walitti daballee jechuudha. Gaafa walitti daballu meeqa nu dhufti? Kuniif kun gaafa walitti daballu 2 ida'uu 4 6 kana wajjin meeqa ta'e jechuudha? 30 39 isn't it? Lama inni yaa 39 sagalii tana wajjin jechuudha. Ida'uu 64 ta'e jechuudha. Isn't it? Shambaayis shanii kun 25 kuni kun asitti meeqa ture jechuudha. 30 takkaa mitire. Kanaafuu 30 takkaa fi kun meeqa 40 ta'a jechuudha. Isinii galee kanaaf kun lamaan jee takka lama mire afur yoo wajjin meeqa taate jechuudha. 6 qabaddaadha. Asitti 25 jechuudha. Because shambaayis shanii 25 mire. Saniifuu 6 fi 25 meeqa taate jechuudha. 6 fi 25 30 takka taate jechuudha. 30 takkaa fi 9 meeqa taate jechuudha. 40 jechuudha. 40 fi 64 meeqa taate? 100 takkaa fi 4 taate jechuudha. Kanaafuu gaafa walitti daanu asitti what is the sum of area of all inner square dha jechuudha. Meeqa ta'e jechuudha 104 jechuudha. What is the area of outer rectangle dha meeqa jechuudha. Areaan outer rectangle dha meeqa ta'e. Amma isaan kun maal uuman jee guutuun isaanii walitti gaafa daballu rectangle dha jee. Ammoo keessa gaafa katamu murroo square dha jee mire saniifuu akkuma kataamna keessan jeetti yaana jechuudha. Garuu isiin gisee kan laaltan amma guutummaan isiitu maal fakkaate jechuudha. Yoo katte kana kan laalles gari fakkaata garuu kaaddamuun murame kun maal rectangle fakkaate jechuudha. Garuu kitaabni keessan kaaddamuun murame kana square jee fudhate alaa kana immoo guutuu isiidhaa maal jee fudhate rectangle jee fudhate jechuudha. Akkuma inni fudhatetti hojjanna jechuudha. Okay, saniifuu asirratti heitiin isaa meeqa jechuudha. Heitiin rectangle kana 8 isn't it? Heitiin isaa 8 kami 8 ta'a jechuudha. Inti kun hoggama kanaan squarein guddaan isaa maal jechuudha? 8 gama kanaan 5 asiin 3 asiin meeqa jechuudha. Asiin wanni isaa kun takka inni mire kanaa lamaa fi takka gaafa walitti dabaltan meeqa 3 mataa jechuudha. 3 fi 5 gaafa walitti dabaltan 8 mataa mire saniifuu heitiin isaa 8 widthtiin isaa ta'u akka inni isaa asiinis 8 mire kun asiinis 5 fi 8 meeqa 13 ta'a jechuudha. Isn't it? Kanaafuu
akkannisaa kun 8 kun 5 walitti gaafa daballu 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu heightiin isaa 8 widthiin isaa meeqa jechuudha? 13 jechuudha. Kanaafuu 8 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha? 13 jechuudha. Kamaaliifi rectangleedha meeqa dhufanii jechuudha? Gaafa waliin baay'isu 104 kanna jechuudha. Because 8 baay'isuu 3 meeqa? 24 bareeffannee lama qabna. 8 baay'isuu takkaa meeqa taati? 8 fi 2 meeqa taati? 10 miti 104 jechuudha. Okay. Sirriitti maal jaa? What is the relation between A and B? Walitti dhufeenyi A fi B dha maal jaa? They are what equally jechuudha. Isaan wal fakkaataadha jechuudha. Outer rectangle area fi akkasumas the sum of area of all inner square dha maal jechuudha? Wal qixa taate jechuudha. They are the same jechuudha. Wal qixa gatiin isaanii kaan 104 kaan 104 jechuudha. Fibonacci sequence. Leonardo Fibonacci namni jedhamu kun jechuudha. Italian mathematics dha. Leonardo Fibonacci made advance in number theory and algebra. Fibonacci also called Leonardo of Pisa produced numbers that have many interesting properties such as birth rate of rabbit and spiral growth of leaves on some trees. He is especially known for his work on a series of numbers, including Fibonacci series. Such each number in Fibonacci series is equal to the sum of two numbers that come before it. Tokkoon Fibonacci series isan jechuudha. Lakkoofsa isa dura dhufe san lama walitti ilaalanii isa itti aanu san arganna jechuudha. Fibonacci sequence arose when he was trying to solve a problem of the following kinds concerning the breeding of rabbit jechuudha. Horsiisa illeentiidhaatiif jechuudha. Fayyadamaa ture jechuudha. Rakkoowwan akkasii furuudhaaf fakkeenyaaf yaadnu maal jennee yaadne jee suppose jennu that rabbitiin kun lives forever. Illeentiin kun bara baraan ka jiraatu jennu jee. And that every month each pairs produce a new pair. Tokkoon pairiin lama jechuudha. Lakkuun lama ji'aan lama bakka buuste jennu jee. Which become productive at the age of 2 months. Ammallee akkasuma bifisaniin productive ta'uu dandeessu. Yoomitti jechuudha? Ji'a lamatti jechuudha. If we start with one new born pair, gaafa one new born pair start goonu, how many pairs of rabbit will we have in the earnest month hangum takka qabaachuu dandeenya jechuudha. Jaa jechuudha. Bifuma formula inni isinii kaa'etanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma if n keenya gaafa waan ta'e Fibonacci keenya waan ta'a akkasumatti if n keenya ol ta'a 2 ta'e jechuudha. Akkuma asirratti argitan n keenya gaafa 2 ta'e Fibonacci akkasuma waan ta'a jechuudha. Bifuma saniin jechuudha formulaan inni kaa'e kana jechuudha. Fibonacci of n minus 1 plus f yookaan Fibonacci n minus 2 dha. Formula jechuudha. N keenya greater than or equal to 3 gaafa ta'e jechuudha. Kanaaf formulaan isaa kana jechuudha Fibonacci dha. Waan gaafa ta'e maal jechuudha? Just waan dhaan of fudhatan jechuudha. Waan 2 gaafa ta'e maal fudhatan jechuudha? 2 is waanuma jechuudha. Bifuma saniin gaafa 3 ta'e maal ta'a jechuudha? 1 plus 2 meeqa ta'a jechuudha? 3 dha. 1 plus 2 meeqa ta'a? 2 dha. 2 plus 1 meeqa ta'a jechuudha? 3 dha. Bifuma saniin akkasatti 3 plus 2 no 5 plus 3 no meeqa ta'a? 8. Bifuma kanaan itti fufaa deema jechuudha. Okay, kana fakkaata.
example one in marriage list the first 80 terms of Fibonacci sequence. Draw its graph. Asirratti picture wanni tuttura I guess picture rabbit dha jechuudha. Rabbit fayyadaman emoji fayyadamanii asirratti rabbit ture asirratti agarsiisuu dide garuu san jechuudha. Asirratti black screen agarsiisa kun jechuudha. Asirratti list the first 80 terms of Fibonacci sequence and draw its graph. Fibonacci sequence takkaan keessatti tarreessa jaa akkasumatti illee graafii isaati illee itti kaasee jaa kun bifuma kanaan jechuudha. Takkaa takkuma inni bire qalamaatis takkuma qasadii immoo kana lameen gaafa walitti dabalame gada jechuudha. Tuudhataa jechuudha. Lamaafis takka gaafa walitti dabale sadii fi lama gaafa walitti dabale 5 bifa isaaniin akkasitti jechuudha. Deemaa jechuudha. No graphics gaafa kaastan bifuma kanaan jechuudha. Bifa kana kaafamtee jechuudha graafiin. Ati kun mul'atu lama nama jedhamu jechuudha. Mul'atu sequence kana jalqaba kaasaa ture sanitti Professor Mul'atu Lammaa is an Ethiopian mathematician nama ta'e jechuudha. He pursued maal argate jechuudha degree isaa education through university in Ethiopia keessa jiran jechuudha. Earning bachelor degree jalqabaadhaa keessatti jechuudha bara 1977tti Addis Ababa University irraa fudhate jechuudha. He continued his study itti fufee jechuudha at aforementioned university olitan kaawinat university tante jechuudha. Maal fudhate jechuudha obtain godhe jechuudha. Maal master isaadha applied mathematics jedhamu bara 1982 jechuudha. Following this accomplishment kana hordofee jechuudha he has enrolled godhe jechuudha at Kent State University tajaajamtote jechuudha. He pursued kana fudhate maal master of arts in pure mathematics in 1993 keessatti jechuudha. Professor Mul'atu completed his academic journey with Doctor of Philosophy from Kent State University in 1994. In 2011 jechuudha he introduced Mul'atu number jedhini ibsa jechuudha. Named after him to the mathematical community and to the world kan himame jechuudha. Maalitti Mul'atu number jedhu kaa'ee jechuudha. Formulaan inni baases kana jechuudha. Professor Mul'atu introduced the sequence of the form. If n keenya takka ta'e Mul'atu's numbering jechuudha. Akkuma jedhetti inni Mul'atu numbering maal taate jechuudha 4 dha. If n horkatina taatu ta'e immoo Mul'atu numbering 1 ta'a. Bifuma saniin m Mul'atu's n minus 1 yookaan Mul'atu's sub n minus 1 plus Mul'atu's n minus 2. If n keenya greater than or equal to 3 gaafa ta'e jechuudha. Formulaan Mul'atu kana fakkaata jechuudha. Fibonacci's akkuma ilaalaa turre jechuudha. San adda adda jechuudha. Kana fn minus 1 no jalqaba n isaa jalqaba kana 1 ta'e kunis 1 ta'e kun ammoo bifa kanaan jalqaba 4 ta'e itti aanu maal ta'e jechuudha. Itti aanu 1 ta'e jechuudha. Akkuma agartan garaagarummaa ni qaban jechuudha. Kanaafuu recursive sequence, a sequence that related to the general term an of a sequence where one or more of the terms that comes before it is said to be defined recursively. Maal sequencing where one or more of terms that come before it tokkoo fi lama ol gaafa terms san dura dhufe jechuudha. Recursively jennee yaamna jechuudha. Domain of recursive sequence can be the set of whole number jechuudha. Jabeessa qabadhaa qormaata biyyoolessa irratti conceptual cohesion dhufa jechuudha. Kanaafuu recursive sequence maal jechuudha domain isiidha whole number jechuudha. For example, Mul'atu and Fibonacci sequence are some of the examples of recursion formula jechuudha. Recursion formula jechuudha. Mul'atu fi Fibonacci kun illee maal jechuudha? Recursion formula jechuudha. Okay, kanaafuu exercise 1.2 maal jetti? Find the 12 terms of sequence. 12 term je 1 term 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 jemre kanaafuu 12 termii barbaadan jechuudha. Formulaa jalqaba akkamisni ayyaani kan namisanin formulaa Fibonacci sanii because inni 1 1 je kaa'imre kanaafuu 1 plus 1 in 3 dha
2 dha 2 plus 1 is 3 dha 3 plus 2 5 dha mire saniif Fibonacci katanii beektanii Fibonacci formulaan maal jechuudha f n minus f yookaan Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 dha isn't it akkasuma ture kan mul'atudha Fibonacci dha jechuudha akkasuma ture jechuudha bifuma kanaan keessan jechuudha gaafa inni 12 jeemre inni 12 irraa gaafa lama irrista meeqa takka irristan 10 takka taamre mallee 10 takka achi keessa qabannu malee ta'u jechuudha bifa saniin 10 qabannu malee ta'u jechuudha asuma duratti olirratti hidhaatan jechuudha isa ture asirra walitti hidhaatan jechuudha kanaaf kana gaafa walitti hidhaatan kaasii rakkatanii kaasii kana walitti hidhatu kanaaf rakkatan jechuudha jennure 8 meeqa ta'a 10 jechuudha kanaafuu takka 2 3 4 5 6 7 farqanne 8 fi 13 gaafa walitti daballu diidamii meeqa ta'a diidamii takkaa fi 13 gaafa walitti daballu 30 meeqa ta'a jechuudha 34 ta'a jechuudha 34 fi diidamii takka gaafa walitti daballu 50 meeqa ta'a jechuudha 55 ta'a jechuudha kanaafuu takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha tarmee qorna farqanne qoda tokko farqachuudhaaf kanaa fi kana walitti daballa jechuudha 5 fi 4 meeqa 9 5 fi 3 meeqa taati 8 89 jechuudha kanaa fi kana walitti daballa jechuudha amma 12 farqachuudhaaf meeqa fi meeqa 89 fi 55 jechuudha 9 fi 5 meeqa ta'a 14 takka qabna takkaa fi 5 6 fi 8 meeqa ta'a jechuudha 14 jechuudha dhibba takkaa fi 44 jechuudha meeqaffaan 12ffaan 12ffaa qofa gaafatee malee dhibba takkaa fi 44 jettanii deebistanii jechuudha. Kana fakkaata list the first 80 terms of mulatu sequence and draw its graph graph illee itti kaasadha akkasumatti illee takkaan keessatti tarreessadha jedha mulatu sequence fakkeenyaaf amma jalqabaa maal jenne 4 1 jeemre saniifuu formulaa isaatti fayyadamna jechuudha kana booda f n minus 1 plus m das m mulatus numberii m n minus 1 plus m n minus 2 bootanii bini isan booda jechuudha gaafa 3 galchitan meeqa ta'a jechuudha f1 m1 meeqa inni 4 plus 4 plus maal jechuudha mean 3 gaafa galchinan 2 dhalaqii 1 bakka tana 1 plus 4 jechuudha kanaafuu meeqa ta'a 5 hin ta'u bifuma saniin itti galchitan jechuudha kaanis 3 dhaa 4 gaafa itti galchitan meeqa ta'a jechuudha 4 minus 1 3 dha m 3 plus m3 plus 4 minus 2 meeqa taati 2 hin ta'u 4 minus 2 2 dha kanaafuu 1 eessisan itti fudhattanii m3 plus 1 jechuudha m3 meeqa ture 1 2 3 m3 meeqa 5 jechuudha 5 plus 1 meeqa taati 6 okay m4 5 gaafa itti galchitan inni keenya 5 gaafa itti galchitan 5 gaafa itti galchitan 4 ta'a m4 plus 5 minus 2 m3 meeqa ture m3 5 ture m3 5 ture
and before 6 ture jechuudha. 6 plus 5 meeqa ta'a jechuudha? 10 akka ta'a. Bifa saniin akkasitti ooftan jechuu saniiti. Kanaafuu 4 takka 5 6 10 takka isn't it? Yeah. Takka lama sadii afur shan hanga meeqa tarreessaa jee? First 80 terms kanaafuu meeqatti dabalatan yoo takka lama sadii afur shanii sadii qofatti dabalatan jechuudha. Kan itti aanu komanteela barreessuu danda'u qabdan jechuudha. Hangam takka isinii galee hangam takka waan hubattan qayyuu beekuudhaaf komanteelatti nu beeksisuu dandeessan jechuudha. Yoo hafarsinu taate yookaan immoo suuta yaadnuti bifa kanaan nuufa kanaan jettanii yaada kan nu dandeessan jechuudha. Okay, sanifu let us jump on the arithmetic and the geometric sequence kajennu yookaan progression kajennutti dabalroo arithmetic and the geometric sequence yookaan progression kajennu jechuudha. Arithmetic sequence activity 1.3 find the difference between consecutive terms for each of the following sequences. Consecutive term isaanii barbaadi. Meeqaan garaagarummaan isaanii jirtu maali? Meeqaan wal caalan qayyuu kan himtan ta'a jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf ammaasitti 3 jee 7 jedhame 7 jee 10 takka jee 10 takka jee 15 jaa garaagarummaan asii asitti jirtu meeqa jechuudha? 4 jechuudha. I think isin deddaa 4. Kanaafuu garaagarummaan isaanii 4 jechuudha. Garaagarummaa isaa 4 ta'uu isaa 7 hir'isuu 3 meeqa ta'a jechuudha? 4. Akkasuma 10 takka hir'isuu 7 meeqa ta'a jechuudha? 4. Akkasumatti 15 hir'isuu 10 takka meeqa ta'a? 4 jechuudha. Garaagarummaa isaanii 4 bifa sanii mirkaneessuu dandeessan jechuudha. Kanaas bifuma sanii warra hir'isaadha. Okay, -1 -3 meeqa ta'a jechuudha? -4. Okay, -5 -1 meeqa ta'a jechuudha? -1 fi -1 positive hin taatu. Kanaafuu positive -5 plus 1 ta'a ture meeqa ta'a jechuudha? Oggasa -4 hin ta'a ture bifa san ta'a. Okay, gaafa kaanis bifuma sanii itti fufa jechuudha. Kanas -9 -5. Okay, -9 -5. Amma kana yoo kana godhan ta'an gurtan jechuudha. -5 -5 duraanuu minus ni qabatanii 5 hin keenya yoo kana godhan it is would be wrong jechuudha. Kanaafuu minus irraa hirrifne malee minus inni waan qabaateef miti jechuudha. Okay, kanaafuu minus positive godhuun gooture. Kanaafuu -9 plus 5 meeqa taate jechuudha? -4 taate jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii yookaan difference consecutive term isaanii meeqa jechuudha? -4 jechuudha. Kamaalee haa biidha. Akkasumatti sirra ka jiru bifuma saniin 7 irraa 3 hir'isuu 2 yookaan 7/3 -2 gaafa gootan bifa sanii 1/3 dhufa nafa fakkaata. Egas isin yaa 1/3 dhufa. Me check it. 7/3 -2 gaafa ta'e 3 times 2 make 6 minus 7 1/3 isn't it? Yeah. Bifuma san fakkaata jechuudha. Kaanis yoo dalagdan kanuma isinii dhufa. Let us check it although 8/3 minus 7/2/3 gaafa ta'e 1/3 jechuudha. Denominatorin isaa waan wal fakkaatuuf numerator over hirrifna jechuudha. 7 minus 8 minus 7 meeqa jechuudha? 1/3 jechuudha. Denominator keessaa tokkuma fudhanna waan ta'eef. Kanuma fakkaata jechuudha. Karaa biraatiin hojjechuu dandeessan fakkeenyaaf amma 2 fi 3 akkamitti argannaa yoo jala common goone akkam goonee argachuu dandeenya jechuu dandeessanii. Kana godhuufis maal jechuudha? Salphaadha. Kana jechuun 2 kan dhufu yoome jechuudha? Yoo 6/3 dhufte 7/3 8/3 9/3 jechuudha. Maal jechuutu 9/3 ta'e? 3 tanaatu 9/3 ta'e. Kana jechuun 9 divided by 3 meeqa taate? 3 ta'a waan ta'eef
Kanas bifa kana fraction godhanii warra hir'isuu dandeessan akkuma jiru kanaan warra hir'isuu dandeessan jechuudha. That is it. Kana jechuun arithmetic sequence ya definition 1.2 arithmetic sequence yookaan arithmetic progression is a sequence in which each term except the first is obtained by adding a fixed number or positive or negative letter to the preceding term sanarratti kan argachuudhaaf jechuudha. Fixed number isan whether it is positive or negative haa ta'u maal goone jechuudha add goone jechuudha. Isaan sun maal fixed dha value hin jijjiiramu jechuudha. Akkuma asirratti ilaalaa turre jechuudha. 4 ture kana -4 ture kana 1/3 ture. Bifuma saniin fixed dha jechuudha. Yookaan jijjiiramu jechuudha. Common dha hin jijjiiramu fixed dha. Kanuma irra dabalatu ofna jechuudha. Value negative is positive is total jechuudha. Kana meeqa dhufe -4 nu dhufne reeqa biirra dhufu activities 1.3 irratti biirratti ba common difference keenya meeqa nu dhufe ture jechuudha. -4 nu dhufe jechuudha. Kanaafuu positive is negative is total garuu fixed number dha. Progression term irratti maal godhudha jechuudha argachuudhaaf idaanaa deemna jechuudha. For the following arithmetic sequence for the following arithmetic sequence 2 5 8 11 40 what is the first term third term and the common difference dha. Kana nuqanna first term second term isaadha kana nuqanna jechuudha. First term isa kami jechuudha 2 dha. Second term no second term 5 dha. Third term no 8 jechuudha. Common difference isaanii garaagarummaa isaa kana 5 irrisuu 2 meeqa 3 8 irrisuu 5 ta'u 3 11 irrisuu 5 8 meeqa ta'a 3 14 irrisuu 11 3 kana jechuudha. Common difference isaanii meeqa jechuudha 3. Kanaafuu hajaa argachuudhaaf maal goona jechuudha formula irra baasnu jechuudha. Kanaafuu takka 2 3 4 5 bire hajaa argachuudhaaf asuma irratti 3 daballa jechuudha. Meeqa arganne 17 jechuudha. Bifa kanaan keenya formulaan akkamitti dhufe hajaa arithmetic sequence jechuudha kan ilaallu jechuudha. Given that the first term of arithmetic progression is 10 dha. First term isa 10 10 common difference is -4 dha. Kanaafuu find the term of the second to fifth term. Second term ranga fifth term barbaada je. Saniifuu second term itti isa barbaadudha maal gootan jechuudha. First term irratti common difference kan idaana jechuudha. Meeqa ta'e jechuudha 6 ta'u -4 gisee kudhan irratti idaanan 6 ta'a. 6 irratti gisee -4 idaanoo third term argachuudha. 2 ta'u 2 irratti gaafa -4 idaanoo meeqa ta'a -2 ta'a jechuudha. Bifa kanaan akkasii keessan jechuudha. Fifth irra gaafa ta'e asirratti -4 gaafa idaanoo -6 ta'a jechuudha. Bifa kanaan -6 ta'a jechuudha. Kanaafuu 6 to -2 6 jechuudha. Second to fifth jeemre bifa kanaan keessaniif jechuudha. Exercise 1.3 for the following arithmetic sequence gadi kanarraa jechuudha. What is the first term, third term and the common difference? Find the sixth term dha. First term isa eenyu, third term isa eenyu, common difference isa eenyu jechuudha. Akkasumatti sixth term illee barbaada takka 2 3 4 5 jechuudha. Sixth term asii barbaada jechuudha. First term 3 dha. Second term 5 dha. Third term 7 jechuudha. Kanaafuu common difference isaanii garaagarummaa asii fi asitti jiru, asii fi asitti jiru, asii fi asitti jiru jechuudha. Asii fi asitti meeqa jedhama 2 jira, asii fi asitti 2 jira, asii fi asitti 2 jira, asii fi asitti 2 jira jechuudha. Kanaafuu common difference isaanii 2 jechuudha. Kanaafuu kun meeqa fa'aadha takka fa'a term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, term 6 barbaadudha maal jechuudha 2 plus 11 jechuudha. Gaafa 2 plus 11 meeqa ta'a jechuudha 13 ta'a jechuudha. Because deebisuu dandeessan jechuudha. Kanaatti bifuma kanaani 9 6 3 0 -3. Kanaafuu garaagarummaa asii fi asitti jechuudha meeqa? Garaagarummaa asii fi asitti -3.
Anaatu minus 3 anaatu minus 3 anaatu minus 3 jechuun minus 3 irra dabaltan jechuudha minus 6 minus 3 irra dabaltanii minus 9 ta'a jechuudha sana. Okay, find the terms from second term to fifth term of arithmetic progression when ja first term isa waan gaafate common difference isa 5 gaafate kana salphaadha jechuudha. Common difference isa isinii kanne first term isa isinii kanne jechuudha. Kana beekuudhaaf formula arithmetic sequence yookaan arithmetic progression kan yookaan beeku isin gaafate jechuudha. Let us see arithmetic sequence formula isaanii ana ilaallu asumarratti ilaallu akkamitti dhufe qayyuu kan ilaallu ta'e jechuudha. Eegas gootota deebinee dalagna jechuudha fi lammaffaa. Okay, isin garisuudhaaf general term of arithmetic sequence kana fakkaata jechuudha. From activity 1.3 irraa 3 7 11 15 19 first term isa 3 dha. Common difference isa 4 dha jechuudha. Activity 1.3 da irraa jiru deregeja 1.3 achi gadi sambana jechuudha. Haa jalqaba hojjechaa turre jechuudha. Insa activity 1.3 kana abbana jechuudha. Okay, kana fakkaata common difference isa meeqa jechuudha. 4 first term isa 3 jechuudha. Akkuma agartan asirratti 3 jechuudha. Okay, no formula bifa kanaan dhufe jechuudha. Ilaallu waaniin keenya je 3 je tuun ammoo sabtuun 3 plus zen 4 dha. 4 kun maali d dha. Difference kennu garaagarummaa isaanii yoo ta'u consecutive difference kennu. Okay, tuun ammoo maal taatee jechuu gosi A3 jechuudha. A1 plus 4 plus 4 taatee jechuudha. Isn't it? Egaa A2 dha. D takka qabaa mire. A3 dha ammoo D meeqa takka qaba jechuudha. Lama qaba jechuudha. Ammoo A1 D hin qabu jechuudha. Plus D0 agartani saniifuu asirratti D2 D3 D2 asirratti A4 ammas meeqa qaba jechuudha. A meeqa qabaachuu deema akkasi D meeqa qabaachuu deema D3 qabaachuu deema jechuudha. A3 D2 qabaate A4 D meeqa qabdi jechuudha. D3 qabdi jechuudha. Kanaafuu A1 plus D keenya hoggumee jechuudha. D keenya hoggu 3 jechuudha. 3 times D jechuudha biraatiin. Okay. No, bifuma kana fakkaata jechuudha. Dot gaafa inni ta'u keenya inni gaafa ta'u inni gaafa ta'u maal ta'a jechuudha. A1 plus gaafa 4 dha. Asiin 3 bire inni keenya gaafa ta'u duuba akka inni dha nama goona jechuudha. Inni minus goona jechuudha. Inni minus 1 ta'a jechuudha. Walii galee naa hubattan yaada laal gaafa A1 D hin qabu. A2 irratti ammoo A1 plus D tokko inni A2 irratti D keenya tokko jechuudha. D qofa jechuudha. Haaya A3 irratti ammoo D keenya lama jechuudha. 4 bakka 4 kana D jabarreessa beeka formulaadhaaf how represent the variable kan ta'u jechuudha. Common variable. Okay, D dhamre kanaafuu 2D dha jechuudha. Asirratti D A3 irratti A4 irratti A1 plus maal taate jechuudha. D firii sadii mire 3D dha jechuudha. Kanaafuu kana jechuun A4 bakka D kana dura meeqa jira 3 jira. A3 biroo hoggaa A3 dha. A1 D keenya meeqa jechuudha. D keenya 2 dha jechuudha. Kanaafuu bakka 3 tanarraa meeqa hirribnee lama arganna. Yoo meeqa hirribne 3 irraa gaafa takka hirribne
afurraa yoo meeqa hirribne sadii argannaa yoo takka hirribne jechuudha. Kanaafuu yoo bakki A tun A sub n taate maal taate jechuudha A1 plus n minus 1 times d dha jechuudha. Isinii dhufe jeen abdadha. Bifa kanaan dhufe jechuudha. Akka irra deebi'aa isin garsiisu A2 A1 plus D dha inni A2 jechuudha. Jalqaba asirra ture haaya A1in 3 dha inni jira. Kanuma jalqaba kanuma asirratti dalagame haasaa jirra jechuudha. A2 ammoo 3 plus 4 A2 jechuudha. Okay. Isaan kan formulaan gaafa bakka keenyu bakka buusnu A1in 3 jechuun A1 jechuudha. 4 jechuun ammoo D jechuudha mire. Okay, hoota A3 irra hoota A3 irra gaafa dhuftan A3in A1in 3 plus jennaan D4 plus 4 jechuudha. Kana jechuun gaa 4 firii lama qabna mire. 4 firii lama qabna. 4 maali DD dhennee jira. DD bakka tana buusaa. Kanaafuu A bakka A3 bakka 3 dha tana A1 buusaa jechuudha. Because A1 maal jechuudha 3 dha waan ta'eef A1 plus jennaan gaa D plus D meeqa ta'a 2D ta'u 2D dha. Okay, 4 dhoowwata 4 yookaan A sub 4 kan nu jechuudha walqixanne ta'a meeqa jechuudha A1 plus jechuudha A1 plus D dha jechuudha. D abba meeqa jira yookaan 4 jechuudha. Akka lama 3 jira jechuudha 3 jira. Kanaafuu D dha mire bakka 3 tana maal goona jechuudha A1 mire A1 keenya bakka 4 tana D keenya D abbaa meeqa jira jechuudha 3 gaafa walitti dabaluu D 3D dha jechuudha. Haaya akkasuma bifa sanii itti fufnee yoo A inni nu kenname maal goona jechuudha 3 plus 4 plus dot plus 4 jechuun maal jechuudha A1 gaafa bakka 3 tana maal goona jechuudha A1 waan ta'eef jechuudha A1 goona plus jennaan inni minus maal jechuudha 1 jechuudha. Inni hanya kanarraa takka hirribne jechuudha. Because 4 gaafa ta'e maal jechuudha bakka tana 3 jiraame 4 hir'isuu takka jechuudha. 3 gaafa ta'e 3 hir'isuu takka meeqa ta'a 2 ta'u nu bifa kanaan 2 jirti jechuudha. 2 baay'isuu daadha. Kunoo 3 baay'isuu daadha. Gaafa 2 ta'e 2 hir'isuu takka meeqa jechuudha. Dawman toore yookaan takka ta'a. Kanaafuu A1 plus 1 times D jechuudha kana jechuudha. Okay, gaafa 1 ta'e 1 minus 1 in meeqa ta'a 0 dha jechuudha. Plus 0 dha jechuudha asitti. D keenya maal jechuudha 0 dha asitti. Plus 0 times D dha. Kanaafuu 0 times D meeqa ta'a jechuudha 0 toore. Aniif dhibame jechuudha A1 irraa kun. Okay. Bifa kanaan ijaaramee jiru formulaan derived ta'e kana jechuudha. A1 plus n minus 1 times D dha jechuudha. Kanaafuu formulaan arithmetic sequence yookaan arithmetic progression kanumaa jabeessaa qabadhaadha. Hoggaa hunda hin jijjiiramu jechaasii hanga sadarkaa yuunivarsiitii illee isin gargaaruu danda'a jechuudha. Warroonni injinariingii keessaa isin jalaan hafuu jechuudha. Akkasuma warroonni akkaawuntiingii saayitiin ni jira jeen adda adda jechuudha. Kanaafuu bifa saniin hubachuu danda'u jechuudha. Okay, kana fakkaata jechuudha formulaan arithmetic sequence dha. If theorem 1.1 jechuudha. If A sub n is an arithmetic progression gaafa taate yookaan arithmetic sequence taate gaafa taate with the first term A sub 1 jechuudha. The common difference D gaafa kenname then the nth term of sequence nth term gaafa ennu general term of the arithmetic progression or arithmetic sequence dha maal jechuudha an walqixane taha a1 yookaan a sub 1 plus n minus 1 times the whole times maal jechuudha dt jechuudha. Kun general formula for arithmetic progression or arithmetic sequence jechuudha. Okay, find the general terms of the sequence A sub n
when the first term is 5 common difference isa 4 gaafate jechuudha. Barbaadni sun dibaare kan amma kan barbaadaa je general term of sequence dha je. General term of sequence barbaadu dha maal goona jechuudha. n waqtani ta'a a sub 1 plus n minus 1 times d jechuudha. Kanaafuu first term 5 dha. Common difference keenya meeqa jechuudha 4 jechuudha. Amma 5 goone bakka tana 4 goone jechuudha. Gaafa wal keessaa waliin baay'isnee baasnu jechuudha. Amma bifa kanaan as 5 goone as 4 goona gaafa waliin baay'isnee baafnu jechuudha. Mallattoo keessa baasuudhaaf 4 times n times akkasuma minus 1 times 4 gootanii kan booda 4 plus 5 plus 4n minus 4 fi 5 wal bira fiddanii jechuudha. Termii wal fakkaatu waan ta'eef waan hin turre waan yaafame sanii bifu 4n plus 1 jechuudha. General termiin kana fakkaata jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa sitti formula laallee hojjenne jenne kana hojjennu first term isaa kana common difference isaa kana jechuudha. Kanaafuu second term isaa barbaaduudha maal jechuudha. Baay'ee takka salphaadha jechuudha. Second term isaa barbaaduudha akkuma jalqabaa kaasaa turre jechuudha. Formula arithmetic sequence dha. N a sub n a1 plus n minus 1 the whole meeqa the whole d dha jenne. Kanaafuu bakka first term 1 dha waan ta'eef 1 plus jettanga plus n in keenya maal jechuudha. N in keenya 2 denne bire second term barbaadaa jenne 2 minus 1 times common difference keenya 5 dha je 5 dha jenne san booda 1 2 minus 1 bire plus maal taate jechuudha times 5 times 1 5 waan ta'eef kanaafuu 6 ta'a jechuudha. Second term dha a sub 2 a sub 3 no bifuma sanii 1 plus n bakka n dha tana 3 denne bire 3 minus 1 times 5 dha jechuudha. Common difference d qainnoon kun kontuudha 2 times 5 in 10 plus 1 in meeqa taate jechuudha. Kudha takka taate jechuudha. Kanaafuu a3 keenya meeqa taate jechuudha. Kudha takka a4 no bifuma saniin a4 keenya meeqa taate jechuudha. 1 plus 3 4 minus 1 in meeqa taate 3 dha 3 times 5 in meeqa jechuudha. 5 nafa 16 jechuudha. a6 a5 keenya 1 plus 1 in mal a1 keenya wow a sub 1 keenya jechuudha plus 5 minus 1 in meeqa taate jechuudha. 4 in 4 minus 4 times 5 in meeqa taate 20 in ta'u. Okay, 1 plus 21 jechuudha. Kanaafuu fifth term of arithmetic sequence yookaan arithmetic progression keenya meeqa jechuudha 21 jechuudha. Bifa kanaan deebistan jechuudha. Kan itti aanus kanumaan jechuun hundeessan jechuudha. Gaafii biirra kan jiru isin hojjedhaadha. Kana jettanii deebisuu danda'u qabdan jechuudha. It is easy peasy dha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Yoo ulfaatu ta'e komantii irratti ni beeksisaadha. Isin hin jenne jechuudha. Kunis kanuma fakkaata jechuudha. The given sequence is arithmetic sequence with a sub 1 waktan ta a1 keenya 1 3 keenya d keenya 3 dha. Bifuma kanaan for 31 term jaamre saniifuu 31 term argachuudhaaf maal gootan jechuudha. n keenya meeqa jechuudha. n keenya 31 dha jechuudha. Kanaafuu a1 plus a31 ergachuudha maal jechuudha. a1 plus 31 minus 1 times d keenya meeqa je d keenya 3 dha je. Kanaafuu 30 dhamre 30 times 3 meeqa taati 19 ta'u 90 plus 1 meeqa ta'a 91 jechuudha. 91 is our answer jechuudha for a sub 31. Okay, bifa saniin deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Nama taa'amni keessanii bifuma kanaan hojjetee isinii kaa'ee jechuudha. Okay, exercise 1.4. Find the general term of the sequence a sub n when general term barbaaddan jechuudha. Akkuma jalqabaa exercise olii sanarratti hojjechuuf yaadamaa ture jechuudha. Asirratti isinii kanname jechuudha. A1 isinii kanname bakka tana taatu dhaje diin keenya meeqa
walqixanii ta'a sadii isinii kennamee general term isaa gaafa barbaadan n jettaniin gaafa walqixanii ta'a a1 plus n minus 1 times d dha jechuudha. Saniifuu A1 inni kennamee jira. A1 meeqa jedhama fakkeenyaaf A irra jiru A1 2 plus n minus 1 times d keenya meeqa jedhe 3 jedhe. Okay. Kanaafuu asitti gabbuun dalagnu jechuudha. 2 plus n minus 1 times 3 damre. Saniifuu 3 times minus 1 3 times n gootan jechuudha. 2 plus 3n minus 3. Okay, kita ta'a 2 fi minus 3 wal fiddanii 3n jettaniin gaa minus 1 jechuudha. Will be our general term for this arithmetic sequence yookaan arithmetic progression dha jechuudha. 3n minus 1 ta'a jechuudha. Formulaan irra b-dha isin hojjedha jechuudha. Bifuma kanaani ulfaatu ta'e nu beessa. Okay, gaafa isa lammaffaarra dabalu what is the 10th term of the sequence? Isa kana meeqa ta'a jechuudha. Takka, lama, sadii, afurii malee afurii isin kenname 10th termii maal gootanii barbaadan jechuudha. Garaagarummaa isaan kana gidduu jirtu ilaaltan jechuudha. Kuma jalaa kaasaa dhufne garaagarummaa lakkoofsa kana gidduu jiru 10 fi 6 jidduu 6 fi 2 jidduu fakkeenyaaf amma 6 hir'isuu hodhanii gootanii minus 4 hin ta'u. 2 hir'isuu 6 gootanii minus 4 ta'a. Akkasuma minus 2 minus 2 tanarraa hir'iftanii minus 4 hin ta'uunis minus 4 garaagarummaa isaanii minus 4 jechuudha. Kanaafuu common difference diin keenya meeqa jechuudha minus 4 jechuudha. Hanga yoomitti adda hirrifnee beekuu dandeenya jechuu dandeessanii at least termii 3 fi 4 yaa'a jechuudha. Hoggaa hirrisan fakkeenyaaf amma kanaaf kana ofarraa hirristanii dhaabbattanii asii achi lakkoofsi bakka kanuma jettanii fudhattan ta'e dogongorri jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma hoggaa recursive irratti fakkeenyaaf amma Fibonacci fi akkasuma mul'atu sequence qajeelan irratti bifa saniin kan irraa hirristan ta'e jechuudha. It will be a difficult jechuudha deebisa argachuudhaaf. Kanaafuu hanga at least 3 or 4 termii warra hirrisuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf kana warra hirrifne kanaaf kanaaf warra hirrisuu kanaaf kanaaf warra hirrisuu xiqqaate 3 yookaan 4 ol warra hirristanii argachuu dandeessan jechuudha. Komanii isaan garaagarummaa isaan itti wal caalaa yookaan consecutive term kennuu isaan argachuu dandeessan jechuudha. Bifa sanii minus 4 yemmuu deeman. Kanaafuu ta'anii barbaaduudhaaf akkuma jalqaba haasaa turre n keenya ta'in hin jenne. Kanaafuu a sub 1 plus n keenya ta'in jenne 10 minus 1 times d jechuudha. Kanaafuu asitti A1 keenya meeqa jechuudha 10 mire 10 jechuudha waan jira no. Okay. N keenya 10 gaafa lafarraa hirrifne 9 jechuudha. 9 baay'isuu daate jechuudha. Daan keenya meeqa inni minus 4 akkamii baantanyi naa kanati minus meeqa taate jechuudha 36 plus 10 dha mire. Kanaafuu minus taate minus meeqa taate jechuudha 26 taate jechuudha. Minus 26 taate jechuudha. Egaa keenya kana fakkaatee jira. Further on arithmetic sequence irra gaafa gadi fageenyaan ilaalle maal fa'aa arganna yaa. Example asirra nu kanne find the third term is 10 and the sixth term is 1. When the third term gaafa third term keenya gaafa kudhantee akkasumatti sixth term keenya takka gaafa ta'e find general term of the sequence an barbaadija akkasumatti find 80th term of the sequence kana barbaadiyya. Kanarraa wanni karaan gabaabaa tokko jira jechuudha. Karaan gabaabaan san maali?
amma asirraa deeftaniituma jechuudha common difference baafattan jechuudha. Deeftanii common difference baafattanii san booda waan keessan baafachuun isin hin dhibu jechuudha. Akkamitti baafanna jechuudha. Akkana formula karaa gabaabaatti jira. Formulaan amma fakkeenyaaf siriidhaa isinii kenname kuni isinitti mul'atu nu fakkaata kalarii kanaa jechuudha. Siriin keenya meeqa inni 10 inni siriin keenya 10 inni jechuudha. 6 keenya meeqa inni takka inni jechuudha. Kanaafuu asirraa common difference barbaadachuu ni dandeenya. Akkamitti dandeenya? 6 kana hir'isuu jechuudha. 6 kana hir'isuu gadii kana jechuudha siriidha. Over jettanii egaa 6 kana hir'isuu sirii tanaa jechuun mas 6 minus 3. Okay, 6 keenya meeqa? Amma D argachuuf beekadha. D common difference D keenya argachuuf. Okay. Akkana ta'e egaa ittaan 6 keenya meeqa ta'e jechuudha. Waan hin turre minus jettanii egaa A3 keenya meeqa nu kenname? A3 10 over jettanii egaa 6 minus 3 D argachuuf egaa kanaafuu minus 9 over 3 dha jechuudha. Over 3 dha. Minus 9 over 3 meeqa jechuudha? Minus 3 ta'u minus 3 dha jechuudha. Common difference D keenya minus 3 dha jechuudha. Eega D keenya arganne booda maal goona jechuudha? A3 jechuun maal jechuudha? Inni A1 plus N keenya 3 dha mire 3 minus 1 times D dha jenne D arganne A1 argachuu ana jechuun maal dha? A3 nu kennamte meeqa nu kenname? A3 asirratti meeqa nu kenname ture jechuudha? A3 10 nu kenname jechuudha. A3 10 warqatanii ta'a jettan A1 plus 3 minus 1 meeqa? 2 times D no minus 3 dha jenne 2 times minus 3. Kanaafuu minus 3 fi kana gaafa waliin baay'istan meeqa ta'a jechuudha? A1 10 minus 6 ta'a. Gaafa achi dabaru maal ta'a jechuudha? Positiiviin achi dhagaa A1 keenya meeqa jechuudha? 16 jechuudha. A1 keenya 16 saniif A1 arganne D keenya arganne D meeqa? Minus 3. Kanaafuu common general termii barbaaduun hin dhibu jechuudha. General termii keenya inni warqatanii ta'a A sub 1 yookaan A1 plus N minus 1 times D dha jenne. Kanaafuu D fi A1 keenyatti galfanna 16 A1 keenya plus N minus 1 times D keenya minus 3 dha jechuudha. Bifa saniin jechuudha. N dha kan barbaadu jiru kuni samboota 3 minus 3 gama lachuutu inni baay'ifne jechuudha. Eenyu minus N minus 1 jechuudha. N minus 1 baay'ifne jechuudha. Amma tokko isa baasuudhaaf akkanuma keessanii dandeessanii garuu N amma tokko isa baaftanii lakkoofsa clear ifatee tokko kaa'uu danda'u qabdan jechuudha. Kanaafuu minus 3N plus 3 dha jechuudha. Kana jechuun minus 1 times minus 3 meeqa ta'a? Positive 3 ta'u plus meeqa ta'a jechuudha? 16 kan 0 kana jechuudha. Ka'ee waan jechuudha walitti gaafa daballu meeqa ta'a jechuudha? 19 jettaniin 19 minus 3N jechuudha. Yookaan immoo maal gootanii deebisan jechuudha? Minus 3N plus 19 jechuudha. Minus 3N plus 19 jettanii deebisuu dandeessanii A6 gaafa barbaaddanoo 16 mire A1 keenya plus 6 gaafa irraa hirrifne 5 6 minus 1 5 hin ture D keenya meeqa? Minus 3 dha jenne. Ifuu 16 Resultaati mire minus positive ingilii baay'ifne minus 1 ta'u. Kanaafuu 15 ta'a mire 5 baay'isuu 3 yookaan 5 times 3 is
50 dha mire kanaafuu meeqa ta'a jechuudha 1 taate jechuudha. Eenyu 1 ta'a A6 keenya jechuudha. General termiin keenya kana fakkaata A6 keenya immoo kana fakkaata jechuudha 1. Bifa kanaan argachuu dandeessan jechuudha karaa salphaadhaan. Okay. A8 keessa A6 jedhee waan jenna fakkaate A1 A6 keenya meeqa arganne noqonname jira jalqabumoo noqonname jira waan arganne A8 nu gaafate garuu inni A18 keenya meeqa jechuudha A1 plus n minus yookaan 7 into 8 minus 1 7 times d keenya meeqa minus 3 dha jenne d saniifuu A1 meeqa arganne reefu 16 ta'e 16 arganne 16 gaafa kana wajjin baay'isne meeqa ta'a jechuudha minus 21 isn't it saniifuu 16 hir'isuu meeqa ta'e jechuudha 16 minus 21 it would be 5 I guess minus 5 ta'a jechuudha minus 5 in 8 is term of the answer 8 is term ta'a jechuudha bima kanan dalagan itu kalau kita pakai sini rapid mengenai sini kami itu minus 5 kita itu lah. Okay. Determine whether the sequence with the following general terms are arithmetic akatan addaan baasii jechuudha. Itti galchitanii keessa baasanii jechuudha. Itti galchitanii dini gaafa difference common difference qabaatan jechuudha. Walqixa tokko qabaatan fixed qatee tokko qabaatan arithmetic sequence dha yookaan ammoo general term of arithmetic sequence miti jechuu dandeenya jechuudha. Itti galchitanii gaafa laaltan kitaaba keessan irraa itti galchana gaafa laallee fakkeenyaaf asitti yoo fedhan lakkoofsaan itti galchitanii laaltanii immoo kitaabni keessan foormulumaan hojjete jechuudha. N jechuun akkana jee N plus 1 jechuun ammoo N plus 1 jee bakka inni tana jechuudha. N plus 1 godhee hojjete jechuudha. Because asitti N ture asiin N ture bifa kanaan asiin dalagee gaafa dalagu meeqa argate jechuudha. Kan argate jechuudha. Kanaafuu immoo N kana N plus 2 kana gaafa hir'isee meeqa argate 3 argate jechuudha. Kanaafuu common difference D yookaan consecutive term isaa kennuun meeqa jechuudha 3 dha. Kanaafuu arithmetic sequence dha jechuudha dandeenya jechuudha. Okay. Kanaatis bifuma kanaan hojjettanii argachuu dandeessan jechuudha. Gaafa kanaati it is not constant jechuudha. Constant ta'uu danda'a qaba jechuudha. Constant akkanatti ta'uu danda'a qaba jechuudha. Gaafa guddaarraa xiqqaarraa guddaarraa xiqqaa hir'ifne constant nu dhufuu danda'a qaba. Jijjiiramaa dhufuu danda'u qaba jechuudha. Nama jalatti gaafa kanarraa hir'isuu meeqa dhufe jechuudha 6n plus 3 dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti n keenya 3n square minus 1 himre n plus 1 gaafa ta'e immoo 3 the whole bande jechuun ammattu n plus 1 the whole square dha. Gaafa square goonu jechuudha 3 times n square gaafa goonu bifa kana dhufe jechuudha. N square plus 2x 2n plus 1 dhufe jechuudha. Minus 1 dha jechuudha. Asii meeqa ture minus 2 minus 1 isn't minus 2 dhufe minus 2 dhufe sitti doon berkatan ini sitti minus 2 je berarti sitti minus 1 gede jero minus 2 dong ni anu warna mana kasuni okay minus 2 dan kan namanya ini kha warna kana itu fakati kha rejero kana ni katana minus 2 gotan ni jura gafa bajistam me jura 3 gafa gotan 3 da 3 minus 2 mega tadi ju 1 tadi ju nafu 3n square plus 6n plus mal tadi 1 coba kita lihat tuh sonten 1 tadi plus 1 nah aku gak akan ini mereka tadi juga nah ujian ini lah seti n kayaknya jen
meeqaan nu kenname 3n square minus 2 dha mire an plus 1 gaafateeru. Kanaafuu 3 jettaan bakka inni tana inni plus 1 gootan jechuudha. N plus 1 the whole square minus 2 dha jechuudha. Kanaafuu kana square keessa gaafa baanu n square plus 2n plus 1 dha jechuudha. Isn't it? Kanaafuu 3 times n square plus 2n plus 1 minus 2 dha jechuudha. Kanaafuu 3n square plus 6n plus 3 minus 2. 3n square plus 6n plus 1 dha jechuudha. Amaali an plus 1 dha jechuudha. Kanaafuu an n minus plus 1 minus an meeqa taate jechuudha. Meeqa taate 3n square plus 6n plus meeqa turte plus 1 miti yaa plus 1 minus deemnee haa barreessiname 3n square plus 6n plus 1 minus 3n square minus 2. Kanaafuu minus kun positive ta'a. Okay, kun kanaan ni dhama 6n plus 1 plus 2 dha. Kanaafuu 6n plus 3 dha jechuudha. Kanaafuu constantii waan hin dhufiniif jechuudha. Constantii sila osoo hin dhufin maal jechuu dandeenyu jechuudha. Fixed constant number jennee mire common difference d for arithmetic sequence jechuudha. Common fixed constant number jennee laal. Saniifuu constant number fixed qatee jechuudha. Kun ammoo maal jechuudha variable jechuudha. Yoo takkatti galchine meeqa ta'a? 9 ta'a. Yoo lamatti galchine 12 plus 3 15 ta'a jechuudha. Kanaaf fixed waan hin ta'iniif jechuudha. It is not arithmetic sequence miti jechuudha. Bifa kanaanis dalaguu dandeessan takka immoo gatii isaatti galchitanii difference isaanii yoo garagara qatee ta'e jechuudha. Garagara saniifuu akkasii miti jettanii arithmetic sequence jettanii murteessuun ni danda'ama jechuudha. Formulaan ammoo karaa gabaabaa kana yoo daleetan irraa filatamaadha jechuudha. Exercise 1.5 hin jechuudha. Find the general term of the sequence. General term of sequence kana barbaada jalqaba kan isinii kaasa ture jechuudha. General term isinii kan namtedani list first 5 or first 80 first 60 of arithmetic sequence jecha ture jechuudha. Amma immoo general term barbaada jaa kanarraa common difference d akka barbaadan karaa gabaabaa isin garsiisin ture. Sanirraa a keessan a1 barbaada jechuudha. Common difference d barbaaduudhaaf a 18 minus a sub 4 over jettaniin 8 minus 4 gootanii d keenya barbaadachuudhaaf jechuudha. Sammuuta 27 hir'isuu 15 27 hir'isuu 15 8 hir'isuu meeqaati jechuudha? 4 jechuudha. D keenya barbaadachuudhaaf sammuuta 7 5 gisee hir'istan 2 argattanii takkarraa lamarraa takka gisee hir'istan meeqa argattan? Takka argattanii 4 irraa 8 irraa 4 gaafa hir'istan 4 argattan meeqa argattan jechuudha. 12 4 3 jechuudha. D keenya 3 dha. Kanaafuu A4 jechuun maal jechuudha? A1 plus 3 yookaan N4 minus 1 mire 3 times D keenya 3 dha mire 3 gootan jechuudha. Kanaafuu 9 gaafa achi dabarsitan meeqa ta'a jechuudha? 15 hir'isuu meeqa ta'a jechuudha? 9 dha meeqa argattani? 6 argattan jechuudha.
A1 keenya jaha taniifuu general termii barbaadudha maal jechuudha A keenya A1 keenya jaha gaafa ta'e A sub n walqixanii ta'a 6 plus n minus 1 times 3 dha jechuudha. Taniifuu kana kanaan baay'istanii meeqa argattan jechuudha 3n plus 3 argattan jechuudha. A dhaati B dalagaa isanii baay'ee salphaadha jechuudha. Bifuma kanaan karaa gabaabaa kanaan dalaguu dandeessan jechuudha. Irra deddeebitanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Ifa galuu baatu ta'e jechuudha. Yoo irra deddeebitanii ifa kan ta'e komentii irratti ifa miti jettanii irra deebitanii akka isinii hojjennuuf gaafachuu dandeessan jechuudha. Saniifuu kanaan jennee bira qonnee gaariidha jeetii yaada given arithmetic sequence with A sub 2 yookaan A2 fi A5 isinii kanneen find general term for n fi akkasumatti 11 n barbaadaa jee saniifuu asumarraa karaa gabaabaa isin maal gootan jechuudha d barbaadatan jechuudha. Bifuma sanii 24 hir'isuu 3 5 hir'isuu 2 gootanii wal hirtanii d keessan argattanii eega d argattan A1 argattanii waan eega argattan booda maal general terms A11 is barbaaduun isin hin dhibu jechuudha. Determine sadaffaan jechuudha determine whether the sequence with the following general terms are arithmetic akka ta'e barbaadaa jaa. Kanaas akkuma jalqaba haasaa hojjechaa turre bifa saniin hojjechuu dandeessan jechuudha. Karaa arithmetic mean yoo dabarree gaarii taa'ee yaada jechuudha. Yookaan ulfaatu ta'e hojjechuun isinitti ulfaatu ta'e jechuudha. Exercise qofatti hunda jechuudha. Exercise wal qabnee isin hojjechuuf qophiidha. Kanaaf kanaan ulfaatettanii deebisuu gaafachuu hin sodaatinaa jechuudha gaafiidha. The term of arithmetic sequence is between two given terms are called arithmetic mean. Arithmetic sequence jidduutti yoo nu kennamte jechuudha. Termiiwwan arithmetic sequence kana jidduutti yoo kan kennaman ta'ame jechuudha. Maal jennaan arithmetic mean jennaan jee. Kanaafuu fakkeenyaaf amma example takka irratti maal isinii kenname when ja 1 kodduu x1 80 is arithmetic sequence gaafa ta'an find x barbaada jee. Saniifuu since it is arithmetic sequence eega ta'e booda maal jechuudha. Isin arithmetic sequence dha. Saniifuu difference between two consecutive term is constant dha jechuudha. Saniifuu constant ta'e jechuudha. Garaagarummaan isaan lameen gidduu jiru maal constant ta'e jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal jechuudha. Akkana godhe jechuudha. Karaa gabaabaa maal godhe x minus 1 walqixanii taa'aa jeen 8 minus x wajjin walqixa taa'aa jeen. Okay, akkasiin booda egaa termii wal fakkaatu wal bira fide jechuudha. X minus x as fidee 2x hin ta'uun kanaas fuudhee achi geesse jechuudha. Gaafa akkasii meeqa ta'uun 9 jechuudha. Because 1 plus 8 is will be 9 ta'a. Saniifuu over 2 over 2 dha. 2 by 2 dhaan hidhaamti. X keenya meeqa ta'e jechuudha. 9 over 2 dha ta'a jechuudha. Karaa kanaanis barbaaduu dandeessan jechuudha. Karaa biraatiin barbaaduu dandeessan. Common difference isaa barbaadanii akkuma jalqaba isinii agarsiisaa ture. Kun A1 kun 2 dha kun 3 dha mire. Saniifuu kun 3 8 minus 1 over 3 minus 1 mire. Egaa A1 nu kennamte A3 isin kennamte jechuudha. Saniifuu maal jechuudha D keenya barbaadachuu jechuudha nuti. Sanirraa kan ka'een 8 minus 1 meeqa 7 over maal taate 2 dha jechuudha. Amma D keenya jechuudha. Kanaafuu A1 plus D maal taate jechuudha A2 dha mire. Nifu A1 keenya meeqa jechuudha 1 plus 7 over 2 meeqa taate jechuudha. 1 times 2 dha 2 plus 7 meeqa taate jechuudha 9 over 2 dha jechuudha. Karaa kanaa isa argachuu dandeessanii. Bu'aa jalqaba hojjenneesanii fi kitaabni keessan hojjete kanaan isa argachuu ni dandeessan jechuudha. Okay, arithmetic meaniin kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti insert ja 4 arithmetic means between 4 and 29 gidduutti ja 4 fi asittutti meeqa galcha jee 4 galcha jetta akka 2 3 4 meeqa jechuudha 29 san booda 4 galcha osoo hin ta'in wanni 4 galcha jee termiiwwan 4 sinii galaami
termiiwwan afur artimeetikii taate malee lakkoofsa afur galchaa hin jenne yookaan afuraffaa barbaadaa hin jenne afur galchaa geetaa akka lama sadii akka lama sadii afurii galchine jechuudha. Kanaafuu A1 tanayi A1 A2 A3 A4 A5 A6 dha jechuudha. A6 dha jechuudha. Kana maal gootan jechuudha amma asumarraa common difference D barbaaddan jechuudha. Common difference D barbaaddachuudhaaf akka jalqabaa karaa salphaa isin agarsiisan A6 tani minus A1 over 6 minus 1 gootan jechuudha. Kanarraa hanqeen kun amma D keenya barbaaddachuufi A6 keenya meeqa jechuudha 29 minus 4 over 6 minus 1 meeqa jechuudha 5 jechuudha. Kanaafuu 25 over 5 meeqa ta'e jechuudha 5 into 25 divided by 5 5 taamire. Kanaafuu D keenya meeqa jechuudha D keenya 5 jechuudha. Eega D keenya 5 ta'uu arganne 5 ida'uu meeqa gootan jechuudha first termidha. First termii meeqa first termii 1 inni kenname 1 inni kenname 4 inni kenname. Kanaafuu 4 plus 5 meeqa ta'a 9 nama secondidha jechuudha. Sardii bifumsanii 9 plus 5 gootanii 14 gootan. Kanas plus 5 gootanii 9 gootanii plus 5 gootanii 24 gootanii bifa saniin akkasitti hojjettan jechuudha. Taphni keessanuu eegas hojjete jennee yaada. Anu bifa saniin 24 godhee akkasitti hojjettan jechuudha. Karaa salphaa saniin jabeessaa qabaddaadha. Karaan biraas ittiin hojjetan ni jira jechuudha. Kitaabni keessan asirratti isin hojjetee jira. Asitti A1 afurii A6 jechuun A1 plus 6 minus 1 times D dha. Jeenii samboota A1 nuun kennamne jeenii Dnis nuun kennamne saniifuu gama gadi kanatti gama gadi kanaanis innis gisee barbaadu kanaan kaatee jechuudha. A1 nuun kenname A1 bakka buufatee D keenya argachuun salphaadha jechuudha. Karaa biraatiinis karaa kanaanis hojii dandeessanii karaan isin agarsiisan innis salphaadha. Karaa san jabeessaa qabaddaa garuu yeroo hedduu qormaanni bifa